درسي دقدمي سديتفا برنوت أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه متدرين كينيا الراء السمت كان جدوتا جلسوا جتشودا. السمت جتشون إمساك عن قوله الباطل دون الحد. هيكتسا إني جبابا في سرين جلسوا يروجدامو دبيد أرتي دبتشو الراء أفدوو في دبي حقتي دبتشوتو إني كريوكي دبي دبتشو سابر باتشساتي دبتشوتو سمت جد أما جد. سمتي ilaalchisee baay'ee barbaachisummaan isaa hedduu dubbatama. rabbiinis fastami'uu lahu wa ansituu jedha. callisuudha, callisaa dhaggeeffadhaa jedha. callisuun akka barbaadamu bakkatti callisamuu qabutti ni dubbata. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu gaaf tokko qaccee arraba isaa qabee haadha alladhii awradani ilmawaarida, isa kanatu balaa keessa na buuse yookiin bakka keessa bu'amu na buuse jedha. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bikathrati as-samti takunu al-hayba, namni callisuu baay'isu in sodaatama. namni callisuu baay'isu ni sodaatama jechuudha. callisuu baay'isuun sodaa fidaa jedha. akka nama baay'ee dudubbaturra isa kanatu احترام قبا جتشو برباديتي. أبي الدرداء رضي الله عنه مال جدا تعلموا الصمت تعلموا الصمت كما تعلمون الكلام. جلسوا بردا أكما دبتشو بردا جلسوا بردا ما نف جنان فإن الصمت حلم عظيم. جلسون أبسا قدا برباد نمني قام دبتي بر الرب نساء نقبا موشي جدي أبسا قدا برباد. وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم. دبتشو على أجفتشو الأفباية وجد ولا تتكلم في شيء لا يعنيك. وانسن إمسيف نكيستي وانسن برباتشس نكيستي ندبتين. ولا تكن مضحاكا من غير عجب. وسوانتك وانتنا مدين كن أرقمين كل فولا فين ولا مشاء إلى غير أرب. بكر إمساء التنمان جيسينت ديمو دافد أريفتين إنديميني جدا. إيقان قبابا أمتج اللسون أكما دورا جنة حق الإيسي أرراج اللسون حق الرت دبتشوك أبا سكنتو دبتا بؤا اللسون را أرقم إلى الجسي. اللسون دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. callisuun mallattoo imaanni isaa guutuu ta'uu fi islaamnaan isaa gaarii ta'uu agarsiisa. callisuun lubbuu, qabeenya, maqaa namaa balleessuurraa, keessa baduurraa nageenya argachuutu argama. maqaan namaa nama harkatti hin badu, qabeenyi namaa hin badu, lubbuun namaa hin badu yoo callisee namni jechuudha. دليل حسن الخلق وطهارة النفس. ما جلسون رجاء يمكن ملتو أملنا مكانا تلوفي لبون ساقل قلوتو أجرسيس. جلال ربي في جلالنا ما تؤرى مرجع جنة ملكاني بالدرا نجابه تؤرجم. سبب إتين كبجني أرجم يمكن ألفني أرجم كيسا إسا جمال نمتش يكون حكمة كباتشو ساتيف ملتو تا wacarraa callisuu yookiin wacarraa bilisa ta'uuf iyya wacarraa bilisa ta'uuf nama geessa. qalbiin namaaf walitti qabama. waan gaarii yaaduu fi rabbiin zakkaruu fi ibaadaa gochuudhaaf haala namaa mijeessa. akkasuma assalaamatu min tabacaati alqawli fi ddunyaa walaakhira. namni kun dubbii arraba isaarraa bahee balaa itti fidurraa walaba ta'a duniyaa akhiraatti kanarraa nagaa ta'a jedha. namni callisuu baay'isu kun dandeettii yeroo waa baratu callisuu fi dhaggeeffachuu danda'u horachuu irratti isa gargaaraa jedha.
nam tokko dubbachuu qaba moo callisuu qaba yookiin dubbachuu irra caala moo callisuu irra caala waan jedhamu laalchisee ulamoonni yaada adda addaa kennu. haa ta'ume Nawawiin akkana jedha. sheekasa Abil Qaasim al-Qushayri nama jedhamurraa dabarsee الصمت بسلامة وهو الأصل والسكوت في وقته صفة الرجال كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. نمتك حالنا جاجر الرتج اللسون إنكم بؤرا اسمه درمانو جروانته إنكم نسا نجينيك أبو سبا سلاجرو إني برانا مو السكوت يرو بربادة مكيس يرو اللسون بربادة مكيس اللسون yeroo wanti nama wasawwasu waan hin barbaadamnetti nama geessu aariin nama fudhatu yeroo kana callisuun dhiira ta'uu nama namni kun akka dhiira ta'e yookiin akka namummaa cimaa qabu agarsiisa callisuu danda'uun jechuudha. akkuma bakkatti dubbatamuu qabutti dubbachuun ammoo akhlaaqa yookiin kisaala qoodaa isa irra caalaa ta'ee beekamu jechuudha. ابن تيمية رحمه الله كدبتتي فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه وان غاري دبچون خير را دبچون سنيج الرسول رجاله والصمت عن الشر خير من التكلم به همتو دبچون راجلسون مو همتو دبچون خيري غبابا دمتي همتو دبچون ديسو جاله خيري دبچون ابورا دبچوتو جاله اجچون فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها يروهم دما جلسنا مو كل سيراد أو ما تأي رسول ربي عليه الصلاة والسلام إراد أو وجدشون أكو مكان يورد بنيلا اللي جلسون لما تقودما توكو إسا فارفما دا جلسون لما تقودما إسا كيسا إني توكو فارفما يوكين إسا غاريد إنكم مالني أن تصمت عن كل ما حرم الله ونهى عنه والرب أوي حرام قد الراجل لسولا كنين أكا نما همتشو والاتناقو الربا نما ورانو في كان فكاتا وامي آجيسي سورة جلسود أكسو مسوان توتا مباحة يوكين قد أواس حرامس كانتين حلال جد أميسي يعني مرتين تنكن من قد إساتا إرّا جلسود سببا ني باطلة يوكين أردت نما جيسوف إني جبمان جلسون إني جبمان كالصمت في المواطن التي يتطلب منك أن تتكلم فيها مثل الأماكن التي ترى فيها المنكرات وكذلك الصمت عن نشر الخير وكتم العلم جلسون إني جبماته بك دبة موق أبوت جلسون فكينياف بك والربين أو توك أكني هجة ماجرو akkani dubbatamaa jiru argee dubbachuu dhiisuun inni kun callisuusaa jibbamaa ta'edha. akkasumas waan gaarii dubbachuu irraa callisuun isa dhowwamaa ta'edha. barumsa dabarsuu irraa callisuunis isa dhowwamaa ta'ee jecha. eega callisuun haala kanaan qoodamee barbaachisummaan isaas salafoota biratti haala kanaan beekamee jiraate mee wanti waan kana irratti nama gargaaru maali yoo jedhamu ni tokkoffaani an-nadharu fi sirati as-salaf as-salih wal iqtida'i bihi callisuu keessatti seenaa salafoota dubbisuu ilaaluu fi jaratti dhachuudha akka isaan itti callisan. inni lammataa ta'ammulu fi awaaqibil wakhimati was-sayyi'ati lil kalam dubbatanii eega dubbatanii booda sababa dubbii sanaatiin rakkoolee gaddisiisaa hamaa ta'e dhufu ilaaluudha. itti gala dubbii waan dubbatanii waan faayidaa hin qabne dubbatanii dubbii sanarraa wantoota dhufu ilaaluutu yaani akka amala callisuu horatan nama taasisa jechuudha. inni sadaffaan al-uzlatu wal-ibticaadu an il-majaalis allatii yakthuru fiiha al-laghatu bakka wacni baay'atu bakka dubbii gaariin taane dubbii bilginnaa qabu dubbachuun baay'atu irraa fagaachuutu amala kana horachuuf nama gargaara jechuudha. fuggisoon isaas bakka kanatti argamuun amala kana horachuu nama dhabsiisa jechuudha. fakkeenyota yoo ilaalle rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama callisuudhaan beekamanidha. kana laalchisee Simaak ibn Harb
جابر بن سمرة قافت دين تري إرجما ربيتي وجنين تيسة تري متينان إيينا نجد إيجر سنبودا أكمي هالي جروا أكجتشوتي إرجما ربي كان طويل الصمت قليل الضحك إرجما ربي يرود راج اللي سودان دبرسو كل في سانس تكودا صحابني ساني برتا أني ولا سو يمكن مو ولا لو دبس يمكن غيرسا غيررو أدا در تريس كاساني دبتو نيكول فجري إرجما ربي أمو دربه نسيكاتا جد نسيكاتا كوريس مسيرة كيستي كان تورا غبابا رمت إرجما ربي را أخلاق نسان الراجع جلنكسو يمكن ملتو جلسو سانيتي صحابني سكما كان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته عمر بن عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع على أبي بكر وهو يمد لسانه فقال ما تصنع قافتك عمر بن الخطاب أبو بكر التلفيتي أبو بكر الربو فيك أبي هركسي اتدبت تري جناني مال غوچا جرتا جدي غافته كما ياده كان الغبات الى اللي تره اذا كانتو بلاد افنا ساتله ارجما ربي عليه الصلاه والسلام اكس جدني تران قام كان كيسا كان همتمي ربتي كان همتمي الرباج قامني هندينو اوتون حفين الربا كان وان نتي ياديو كده جنومي دبتو كده قربه دبتو كان الر ربي اتهمه مالن حفن يا ربي دبي كان انما كان نراقب كن قام كان نرا اتسجدني يچور اكني وان انتنا كيس هنگل ربي اتهمه ماله هنفني جديتو دبتا كناف قامني جرو كن هندي الربا همته يچور كناف سمتين يوكي چلسو برباچي سما اني قبو كان وان تيب الرمل كو إجاد بتو فمركو كيسنا أبو سجري أبو بكر لالجكاسيتي كان النقب ما من عمل أوثق عندي من خصلتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين نمشي توكو صحابة كيسا دؤو في روكا وفوليسا بايه في جدأما يروكا نكيسا نموني قافتني مالو مدكنتي ittiin akkas gammaddee dhukkubsattee yeroo du'uu ka'artu kana keessa fuulli kee ife maali jedhamanii gaafatameetu waan biraa waan hin barbaadu hin qabu waan amanadhu hin qabu hojii keessaa ani waan nan galchine keessa galee hin dubbadhu qalbiin koo muslimootaaf nagaadha muslimootarraa gadda hin qabu isaanis hin goomadhu jedhama inni kuni callisuurraa maal takka dhufu bu'aa akkamii akka argamu ta'a jechuudha alla tatakallam faqala askutu fa aslamu wa asma'u fa a'lamu in hadha al-mar'i fi udhunihi lahu wa fi lisanihi li ghayrihi gaaf tokko a'raabin tokko sha'bii bira taa'e dubbii dheeresse faqala lahu ash-sha'biyyu yawman ala tatakallamu namichi kun nama baadiyyaa jiraatu sha'biin immoo nama ilmii qabudha isa bira taa'eeti callisnaani maaliif hin dubbattu jedhee gaafata namicha baadiyyaa kana gaafata sha'biin rahimahullah jennaani maal jedhaan namichi baadiyyaa kun yoon callise nagaan baha yoon dhaggeeffadhe nan baradha namni yoo waa dhaggeeffate isa fayyada yoo faayidaan kan isaa ta'a jechuudha yeroo waa dhaggeeffatutti bu'aa ofiif argata yeroo dubbatutti garuu bu'aa namaaf dabarsa yaani namatti irraa fayyadama malee ofii isaatii hamminni fayyadamu xiqqaa ta'a jechuudha gama biraa fayyadamuu danda'a walaakin akka laalchanni irraa hubatetti isa kana ta'a jechuudha samtiin yookiin callisuun haala kanaan iddoo guddaa qabatee jira jechuudha keessumatti arraba darbee nama miidhu yookiin ammoo wantoota dhufee balaa namatti fidurraa callisuun baay'ee muhimmii ta'a mata dureen keenya lammataa al-adli kan jedhu ta'a adli jechuun haqa eeguu dabsuu dhiisuu jechuudha gama biraa an tu'tiya min nafsika al-waajiba wa ta'khudhahu dirqama sirraa eegamu kennitee qooda kan kee yookiin immoo haqa kee fudhachuutu adlii jedhama waan sirraa eegamu hin kennita
waan ammoo fudhachuu qabdu ni fudhatta. Inni kun adlii jedhama jechuudha. Adliin baay'ee barbaachisaadha. Kana laalchisee waan baay'ee jechuu danda'a. Inni jalqabaa rabbiin qur'aana keessatti dubbatee adliitti nama hajaje akka namni jal'isuu dhiisee haqa eegu. maal jedha? inna allaha ya'muru bil adli wal ihsaani ila akhirih. rabbiin haqa eegutti sin ajajaa jedha. سعدين أكجدت فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده. حق عدل يوكي حق إيجون جلسود أبو ربين اتنما أججكون حق ربي استئي حق قبروت سا أف كيسا قبا. فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة. أست حق قوتهم بربادمي ودركمنا مرة جرو بفقوتو في يعني هرنهن كمنين راوتشو ريوكين جيسسو راجل. ومن العدل في المعاملات يرو نما ولي والبتني والتلفني والجنين هجة وولتنما في دوكيستي حق ايجاتشو فكينيا بيتا غرغرتا كيستي وانتو تولي قلتي تاسفمو كيستي قوام ساريساني ميدو ريساني سكن ايقول. ربنا كسجدا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو لله ولو على أنفسكم. يا ور أمنتني جتا ور نابتاتي حقا نابتي ديمو تاء كالربي في جدي رقابو رقا كان أفر التساتأو ماتي هذا فبار التساتأو فر التساتأو نمنسون تريف سورسساتو تري يسساتو ربتو إسانيف آنا تاء كان تاوني سن رجراتو حق أبتشا أتو حق أنجل إسن ديمودا. فلا تتبعوا الهوى فدأكي سنجلن ديمنا أن تعدلوا أكهن جلن في جد. وإن تلووا يدفستني حق دفستني أو تعرضوا يوكي حق الراغر قلتن ربي وانسن جدتن بيك هذا من داسني قلتوكين قتيكي سنسني كفلا جدا. kanaaf asitti ragaa bahuu keessattis ta'ee akkuma waliigalaatti haqaan dhaabbadhaa yaa warra amantanii jedhe ajaja rabbiin jechuudha. ammas akkam nu kathiir jedhutti rabbiin gabroota isaa kan inni ajaje bil'adli falaa ya'diluu anhu yamiinan walaa shimaalan. haqa eeguutti ajajee bitaa fi mirgatti akka irraa hin dabne jedheenii jedha. gama biraa وأمرت لأعدل بينكم جديني أمتت دبدو خرا ربي كيتي رتي قد دابدوتي اتمرتس قد دابدو غرست نموامي أني حق أدبسو أبوت يوكين قدو كيسن والكتت إلالوتين أججمي جدي ربين يرقماسا أججي جتشون إني لما تا نموتا adlii eegan yookiin namoota haqa eeganii jal'isuu dhaban jaje. inni jalqabaa ajajuudha. qabxiin lammataa ammoo jajuutiin ibsa rabbiin maal jedha? وممن خلقنا نما نتؤمن كان كيسا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قبروتا حقت نما قجلتن تجرو قبروتا حقان هجتن تجرو كان اندبسني كان ميني كان الرورفني تجرو جري دبة ربي. هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها. وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها. كوني كان كيسني جدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام آية كان قرأي جدا قتادان تفسيرا كان كيستي آيان كان كيسن أغرسيسا اسندورا غارو يعني اسندورا غارو نبي موسى أمتا موسى تيف يادا كان فكاتو كن جدي آية كان دبت غبابا دمتي عدلين غاري أكته يمكن حق دبسو ديسون أكا غاري تأي دبته جتشون. إني براني هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل جدي ربي غافي كان غافته فكين يقوليتي نما قام لما تجرى جدي إسان كان كيسا إني توكو الربني ساهد أمادا وان توكو فايدا فيدو هندندو. إني كان براني مو
karaa qajeelaa irratti nama ajaja, haqa irratti nama ajaja. Mee isa duudaa arrabni isaa hidhamaa ta'e kan waan tokko yoo ajajame waan sana akka barbaadamutti hin hojjenne kanatu caalamoo isa dubbatee gaariitti nama ajajutu caalaa jedhee dubbateeti rabbiin isa kanatu caalaa kan jedhu ergaa jiru nu ibsee jechuudha. Kuni taabota duudaa faayidaa hin qabne yookiin waan rabbii gaditti gabbaramu kamiyyuu haa ta'u kan waa tokko bu'aan buusne moo Khaaliqa ajajee waan gaariitti nama ammarutu caalaa jedhee gaafachuudha. Qabiyyeen Quraanichaa barbaachisummaa adlii as keessatti illee ni dubbate yookiin ni ibsa jechuudha. Rasuulli Rabbiis alayhi salaatu wassalaam hedduu barnoota dabarsan keessatti adliitti nama waaman. وعلى أن نقول بالعدل أين كنا أكا عبادة بن الصامت جدوتي إرجما ربي تفوادا قال لي وان باقي لكاي وان إرجما ربي فوادا قال لي كيسا إني توكو أكا بكو ما جروتي حقا إيجنو بكا جروتي أكا ظلمي انجلسني حقا اندبسني نو أجاجي يجد رسول ربي عليه الصلاة والسلام إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن namoonni warri haqa dabsuu dhiisanii haqa sirriitti eeggatan guyyaa qiyaamaa minbara yookiin ammoo sadarkaa waltajjii ol fuudhamaa ta'e irra jiraatu nuura yookiin ifarraa kan qophaa'e mirga rahmaan jiraatu jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. ابن عثيمين رحمه الله يا دكنا إبسني فالعدل واجب في كل شيء لكنه في حق ولاة الأمور آكد وأولى وأعظم. namni kamiyyuu haqa eeguun dirqama isaati. Keessumattii namoota aangoo qabatanii aangoorra jiran immoo baay'ee guddaadha. Yoo warri aangoorra jiru ummata isa jala jiru miidhe balaa guddaa dhufa, diigama biyyaa dhufa. Kanaaf isaan irratti irra ahammiita, irra barbaachisaa ta'aa jedhu. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam namoota guyyaa qiyaamaa gaaddisa Rabbii dhaabbatan nama 7 lakkaa'e. 7 kana keessaa inni jalqabaa imaamun caadilun jedha. Nama itti gaafatamaa ummataa ta'e haqa eegisantu guyyaa qiyaamaa gaaddisa Rabbii dhaabbataa jedhee dubbata Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Egaani adli ilaalchisee salafoonnis hedduu dubbatanii jiru. haasaa Ribcii ibn Caamir Rustum ajajaa waraanaa biyya Fursiitiin dubbate gaafa ilaalamu akkana jedha. Rustum ajajaa waraanaati gaafatamee maaliif dhuftan biyya keenyaa jennaan الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قاتلنا حتى نفيء إلى موعود الله أكن جري دبته كونس عدلين إيش سجرا وانجد مؤدسو أجرسيسا أكمتس أكته إبساجتشون. ربيعي بن عامر رضي الله عنه صاحب تجكون قافا ججا ورانا ورفرسين دبي والانتاسسا ربي تنو إرجنان نفنيجد ربي أجج ربي تنفنيجد شودا مالف جنان نموت كنا أكا قربوني ربي نما أبدو إيساني yookiin waan uumamee jiru gabbaruu dhiisanii rabbii waa hundumaa uume akka gabbaraniif akkasumas cinqii duniyaa kana keessa bal'ina duniyaatti akka isaan ba'an yookiin bal'ina akhiraa jedha bakka biraatti akka isaan cinqii duniyaa kana keessa gara bal'ina duniyaatti ba'an. Namni duniyaa barbaadu duniyaa qofatti hidhamee waa'ee akhiraa yaadanne hidhaa keessa jira waan ta'eef roorroo amantiin namatti roorrisee inni kan dhagaaf gajjedhee mukaaf gajjedhee hundumti kun ammoo maqaa jinniitiin namni namarraa nyaatee miidhaa jiru kana keessaa baasanii adlii haqa eeguu islimnaa keessa jiru kan namni rabbii isa uume qofaan wal argee namni kamiyyuu isa irratti waa tokko murteessuu ittiin qabne yaa'anii ofii isaatii tolchee fi kan hin kennine amantii jechuudha. Isa kanatti akka inni bahu barbaanne namoonni kun gara sirraa gara kanatti akka dhufan barbaanneeti. Rabbiin keenya kan nu ergeef akka nuti diinii kanatti waamnuufi
namni yaada kana nurraa fudhate nuti isarraa fudhanneetu dhiisnee deebin nama dide immoo hammanni gara waan rabbiin isaa wareegeetti dhufuutti isaan lollaa jedhee dubbata. Salafoonni hedduu qabu adlii ilaalchisanii haasaa babal'aa qabu. Bu'aa adlii irraa argamu yoo ilaalle achi deebine bil'adlii yastatibbu al-amnu fil bilaad. Namni gaafa haqni eegamu biyya tokko keessatti haqni eegamnaan gandi sun xumaaniinaa yookiin tasgabbii lubbuutu argama, nageenya biyyaatu argama. بالعدل يعم الخير في البلاد. نمني بيي توكو غافا حقان ديمتي رورون غافا دبامي عدلين ديمنا بيي سنه كيسا وان غاريتو ببلت نمني نغينيان جراتا. ابن الازرق اكجدتي ان نيه الظلم كافيه في نقص بركه العماره. أتومي دارا وجوهن تاين نمني حق دبسو دماف غافا نيات الفتي كو حقا كان دبس جدي غافا كو إنكم جلقبو مسا بركة جرينيا يوكين بركة مسومة كان الكيسا كاسا جد إني سدفا نمني غافا عدلي دان ديمو يوكي حقا وتون دبسن ديمو ظهور رجحان العقل سمون ساكون بالشاتا سموك أبيسة تأوتو أجرام اللتا جد سموك أبيسة تأوتو أجرام اللتا نمني أدلي إيجتانا هندبسو تانا سموك أبيسة تأوساتو إرام اللتا غافا تشيدي أسدأو كرنا يعني نممان وانسا في نيمني قد شاجرا وانتئف إني أفرفا الأدل أساس الدول والملك وبه دوامهما سياسة بيتوكو أنغم بيتوكو yoo adliin jiraate malee dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf rabbiin adliin barbaachisaa akka ta'e dubbataa jechuudha. Inni biraa man qaama bil adli naala mahabbata Allah. Namni haqa eegu jaalala rabbii argata. Rabbiin akkas jedha. Waqsitu inna Allah yuhibbul muqsitiin. Haqa eega haqan dabsina rabbii warra haqa eegu jaallataa warra hin jal'isne jaallataa jedha. بالعدل يحصل الوئام بين الحاكم والمحكوم. نمني عدلي الآن موتي في يوكي بلشا بيا في بيا جدو ولتلفو ترقم وان توكو وان برام بربالو بيا توكو أرقجو بيا توكو فرقا قلفتشوف نمني حقما إيقو بيشا تسرى بربادا ما جتشون. Egaan adliin qoodama qabaachuu danda'a. Haqa eeguun haqa dabsuu dhabuun qoodama qabaachuu danda'a. Qoodama lama qaba. Mutlaq akkuma waliigalaatti adlii yookiin haqa dhaabbataa ta'etu jira. Wanti kun haqa waan hin dabne jedhanii beekuu ilaalchisee kan yoomiyyuu hin shaaramnetu jira. Fakkeenyaaf yoomiyyuu eessattiyyuu haala kam keessattiyyuu dhaabbataadha. فكينياف الإحسان إلى من أحسن إليك نما تولا ست تولتي تولا أولون يوم يو غاريدو إن شاء من يكون عدلي أما نمني غاري ست تولا تمات نولت غاريدو ما تول تمالين نما ركو سران قولي سران ركو كي كبتشون إن يكون عدلي يوم يو وان شاء ممتي كناف إن يكون عدل مطلق يوكين مو حق إيغو كولي قلاجل أميتي فلتما إني برا عدل الشرعي يعني وعدل يعرف كونه عدلا بالشرع. حقا وانت توكو حقا دا يمكن سري دا كان حقا جدامون سابيكم حقا تأوسا كان النبيكمون سير ربي بوسي قفرتون داميتي وانت كون حقا جدامو دندا إني كون أمو شارمو دندا أيروت ني رب الرادو في أكمتين شارم ربو متو سير سجر فكينيا فكا قساسا قما فدچو يعني نما أجفم يروب نمتش سني ستين أما سلا نما ميد يتوكو ميد أني كفلتشو دا ترمتي إسا كان سيرتشم تكون مال قولا غافا نمتشني واجلا أجفم يوكين نمني ميد أن الرانغي يكون إيسو وانتسون أكافو تا إني كون أما إن لما سايو عدلي أني كونيس إني كونيس عدلي أقارو إستقر إستقر تجهونسا سيرة إسلاما قفان بيكما يوكين سيرة ربي قفان بيكما جتشولا
egaani kullamaan jiraatuyyuu inni tokko dhaabbataa ta'e yoomiyyuu kan hin shaaramne ta'ee argamus inni kun yeroodhaa yerootti kan akkaataan inni itti dhufes argame shaaramuu danda'utu jira. Inni kun adlii ta'uunsaa hin hafuu jechuudha. Fakkeenyota yookiin iddoowwan itti adliin calanqisuu qabu. Adliin eessarratti mul'achuu danda'a kan jedhamudha. Kan adliin yookiin haqa eeguun irraa calanqisuu qabxii tokkoffaa irratti adlul waali mootiin biyya bulchu kan itti gaafatamaa biyyaa ta'e tokko isarraa calanqisa. والوالي سواء كانت ولايته ولاية خاصة أو عامة أنغونسا أنغو ولي جلاسة أو أنغو نانو مرتايو كي وانت مرتايو تكرت أنغو كان كابو ساتاو إن يكون إسرع كمل أشوك كابو عدل يمكن حق أدب سودي سودا إني لما تا العدل في الحكم بين الناس نمتكو يرو مرتيدا برسو حق أدب سودي سودا نمني حكمي دبرسو كن قادي يكسدر كاولانا قبته جرو ساتو من مرتي ولانا ساتو akkasumas aangoo gabaabaa qabaatee waan sanarratti murteessuu kan danda'u saata'u yeroo gidduu namaatti murtii kennu adlii yookiin haqa dabsuu dhiisuudha. Kana laalchisee rabbiin وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ربين كان النتي سناججو yeroo gidduu namaatti murtii kennitan otoo hin jal'isin haqa sirriitti akka murteessitanii jedha. Inni sadaffaan al-adlu ma'a zawjati aw bayna zawjaati haadha manaa wajjin haqa otoo hin dabsin wajjin jiraachuu yoo ishee tokkittii qabu wajjinis yoo ishee immoo dabalata kan biraa qabates lama sadi qaba yoo ta'e samma saayyamame gidduu jaraa wal caalchisuu dhabu tokko jiraatee yeroo adliin yookiin haqni ishee hin eegamne jira yeroo haqni dabu jira tokkuma taate haqni isatti daba mataa ofiitti fira ofiitti wanta garaagaraatti waan isiidhaaf ta'amuu qabu dhabame miidhaan isirraa yeroo gahamu adliin dhabame zulmii ta'a jechuudha. Inni kun jawrii ta'a haqarraa dabuu ta'a jechuudha. Gaafa lama sadi taatummoo ishee tokkorra caalchisuun gaafa dhufu inni kun adli yookiin haqa eeguun dhabame jal'isuutu argama jechuudha. Iddoo kanatti mul'ata. إني أفرفان إلمان قدوت ده فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي سداد دا قدو إلمان كيساني ولنجال تسنا يوكي والقطة ساجلو إني شنفاني العدل في القول يرو دبي دبتو نمني عدلي دبتشو أبا دب ما دبتو كان دبي فايدان على dubbii dharaa dubbachuun qabu. Adlii jechuun haqa eeguu jechuun wanti afaan isaatii bahu waan bu'aa buusu yookiin immoo waan maasiyaa isarratti hin taane dubbachuun adluun fil qawli dubbii keessatti haqa yookiin immoo jal'isuu dhabuu jechuudha. Rabbiin akkana jedha. Wa idhaa qultum yeroo dubbattan fa'adilu haqa dubbadhaa waliin hin dabsinaa jechuudha. Inni jahaffaanii al-adlu fil kayli wal miizaan madaa yaani safaraa fi miizaana keessatti yookiin yeroo kun raawwatu jal'isuu dhabuudha. Rabbiin akkana jedha. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط قوتا سفرا في ميزانا سريت قوتا يوكين أمو هن ولنج آلتسنا هرسنا جتشود إن كل إدوتي حق إيقوم بربادا موتا جتشود إن تربفان نموتا مسلمة هنتاني ولين يرو جراتمو يوكين إساني واولت نما في دوكيستي دبسو إساني حق عنديمو ربنا كنجد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم إسن كاسن شنآن قوم جبان أمتا ألا ألا تعدلوا جل حق إيقود أبوت إسن كاسن يعني عارف جيتشا حق اندبسنا إسن حق كيسن إيقا حقني أكن دمني قدا إسا تربت إسن إحسا جدا كان لالتسي وفي كون العدل مع الأعداء الذين نبغضهم أقرب للتقوى احتمالان الأول أن يكون أقرب إلى كمال التقوى وذلك لأن كمال التقوى يتطلب أمورا كثيرة منها هذا العدل والأخذ بكل واحد من هذه الأمور يقرب من منطقة التقوى الكاملة. الثاني أن يكون أقرب إلى أصل التقوى فعلا من ترك العدل مع الأعداء
maal jechuudha inni kuni isatu sodaa rabbiitti irra dhihoodha jechuun sodaa rabbii isa guutuu ta'e argattu maaliif jibbaa nafsii nafsiin ofii yaadde sana duukaa deemuu dhiisee namni hamma rabbiin namarraa barbaadu qofaan deemuun kamaal taqwa sodaa rabbii argachuu keessaa isa guutuudha. inni biraan ammoo yeroo haala adli ta'een miidhaa otoo hin fidin otoo hin jal'isin bifa sirrii ta'een deemuun hundee taqwaati bu'uura isaatii jechuudha. hiika kana lamaantu irraa calanqisa jechuu barbaadan. عدلي إلى الجسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابة سانيتي والجنين عدلي الأنجراتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل بها القوم فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار قال وهو مستنتل من الصف فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح في بطنه وقال استووا يا سواد فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل فأقدني أكن جدما سينا تأكيست رسول ربي عليه الصلاة والسلام قافا دول بدري كالتي قراقرات وديف مسينان كوني قافا دول بدري ergama rabbii hiriira waraanaa tartiibaan dhaabe tartiibaan otuu dhaabaa jiru sawaad ibn ghaziyya kan jedhamu tokko inni kun keessa gara ta'etti jallate saffirraa yaani keessa adda bahe jechuun yookiin fuuldura yookiin dudubbattee jecha ergama rabbii muka ta'e ofirkaa qaba garaasaa keessa tumateetu hiriira keessirreeffadhu yaa sawaad jedheen yaa ergama rabbii na dhukkubsitee muka kana yeroo na waraantu na dhukkubsite rabbiin haqa eeguudhaan si ergi ati immoo akkasna goote gumaan sirraa baafadha sirraan kaffaladha jedheen narraa kaffaladhu tole jedhe rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam jedhee of kennanii ergamaan rabbii yeroo kana maal jedha sawaad ati yeroo garaa koo tumattu rukuttu garaa koorra wayaan hin jiru ture jedheen ergamaan rabbii garaa isaanirraa wayaa fuudhanii kaffaladhu jedhaniin inni ammoo garaa isaanitti maramee dhungatee jedhama maaltu akkasi godhe jennaani hiriiraaf deemaa jirra hiriira waraanaatiif deemaa jirra feetu yookiin tarii deebi'ee si arguu hin danda'a tarii si arguu dhiisuu hin danda'a yaa ergamaa rabbii kanatu akkas na godhe jedha. egaani adliin umar adliin aliyyi hedduudha kan isaan irraa calanqisu kan isaan ittiin beekaman jechuudha. kanaaf adliin raahaa qalbii argachuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. namni nagaa argatee jiraachuuf guddina biyyaatiif guddina maatiitiif beekumsi bal'aan argamuuf adliin barbaachisaa ta'a jechuudha. darsi ittaanu hanga walitti deebinutti haadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad.